Akkam jirtu ani maqaan koo Naatnaayil Mangisteen jedhama. Barataa waggaa arfaffaa Jimmaa Yuunivarsiitiiti. YouTube chaanaalii kanaan odeeffannoowwan barnootaa, teknooloojii, saayinsii, barnoota fireshmaanii, remediyaalii fi kanneen biroo afaan Oromootiin barattoota keenya ni gargaara. Chaanaalii kana subscribe gochuun maatii keenyatti makamaa isiniin jenna. Viidiyoo har'aatiin barattoonni keenya gaafa gara yuunivarsiitii dhufan dogoggora isaan gochuu hin qabneen isinitti himaa. Wanta anaa fi ijoollee baay'ee irra ga'e irraa kaasee barattoota reefu gara yuunivarsiitii dhufan irra immoo ga'uu hin qabu. Kanan jedhu isiniif qooda. Viidiyoo kana like gochuun haa eegallu. Tokkoffaa time manaajimentiidha. Egaa yeroo fireshmaanii barattan yeroon baay'ee fakkaata, garuu otoo dhuma hin beekin yeroon akka malee dhuma. Wantoota yeroo keessan nyaatan kanneen akka sooshaal miidiyaa, kanneen akka tiktookii baay'ee hir'isuu qabdu. Barattoonni baay'een asuma yuunivarsiitii keessatti qo'achuudhaaf laabireerii dhaqanii tiktookii ilaalaa oolanii galu. Waayifiyaan firii waan ta'eef barattoonni keenya yuunivarsiitii keessatti rakkoo sooshaal miidiyaatiin baay'ee miidhamu. Tiktookiin siruma iyyuu akka malee fayyadamuun rakkoo hedduutiif nama saaxila. Tokkoffaa fookasii keessan baay'ee miidha. Yaadni keessan guutumaan guutuutti akka hatamu godha. Dandeettii yaaduu keessanii baay'ee gadi buusa jechuudha. Sooshaal miidiyaa seeraan manaash gochuu danda'uun ogummaa guddaadha jechuudha. Lammaffaa irratti haala ittiin dubbisan wallaaluudha. Waa'ee kanaa viidiyoo biraatiin haala kamiin fireshmaanii qabxii gaarii fiduu dandeessu kan jedhu viidiyoo biraatiin hojjedha. Garuu har'aaf yuunivarsiitii keessatti qabxii gaarii fiduuf osoo dubbisa hin eegaliin dura infoormeeshinii barattoota siineerii keessan irraa guurachuu qabdu. Keessumaa barattoota ciccimoo ta'an irraa odeeffannoo qormaataa, odeeffannoo gibbii sanaa fudhachuun dirqama ta'a jechuudha. Sadaffaa irratti immoo hiriyaa gadhee irraa fagaachuudha. Dhugaadhaa yuunivarsiitii keessatti wanti akka hiriyaa nama tolchus nama balleessus hin jiru. Kanaaf piliis nama filadhaa. Keessumaa fireshmaan jirii irratti nama qo'atu waliin oolaa. Nama isin caalaa cimaa ta'e ijoollee 500 keessa fidan faana michummaa uumadha. Sun hedduu isin fayyada waan ta'eef jechuudha. Fireshmaan jirii irratti qabxii hin hojjettan taanaan yoomuu qabxiin keessan ol hin ka'u. Dipaartimentii gaarii ta'e hin galtani. Bara kana immoo kompitishinii cimaatu jira. Kanaaf sanaaf of qopheessuun dirqama ta'a jechuudha. Arfaffaa fireshmaanii irratti keessumaa jaalala dubaraa yookiin jaalala dhiiraa irraa fagaachuu qabdu. Egaa waa'ee kanaa seeraan beektuu baay'eedhuma isin miidha waan ta'eef yuunivarsiitii keessatti keessumaa ijoolleen dubartootaa kan isin gaadu baay'eetu jira. Jaalalaan isin guyyoomsuu yaadu. Kanaaf of eeggannoo cimaadhaan fireshmaanii dabarsuu qabdu jechuudha. Waa'ee kanaa kanan isinitti himuu fi ijoollee baay'ee waan kanaan miidhaman waan beekuu fi waan sun immoo isin irratti akka ta'u hin barbaadu. Shanaffaa fi inni dhumaa qarshii qusachuu dadhabuudha. Rakkoon kun ana dabalatee barattoota hedduu miidheera. Bara fireshmaanii qarshiin maatiin biraa fudhattanii dhuftanii waan dhumu isinitti hin fakkaatu. Garuu osoo dhuftanii ji'a hin guutiin rakkoo baay'ataatiif saaxilamtu. Kanaaf waan irratti baastan beekuu fi of qusachuun dirqama ta'a jechuudha. Egaa dhiifama akka abbootii gorsa isinitti baay'isee kun immoo waan isin jaalladhuu fi barattoonni Jimmaa yuunivarsiitii dhuftan immoo wal agarree waan garaagaraa waliif sheer goona. Keessumaa barattoonni naachuraal saayinsii taatan Jimmaa yuunivarsiitiitti ramadamtan yoo ta'e lafa ani itti baradhu teknoo kaampaasii galtu waan ta'eef waan hedduu waliin barachuu dandeenya. Kanaaf teelegiraam chaanaalii keenya jooyin gochuun barnoota fireshmaanii moojula garaagaraa akkasumas illee shoort nootii fi gaaffilee qormaataa nu biraa argachuu dandeessu. Liinkii isaa koomentii booskiidhaa fi diskiripshin booskirratti kaa'een jira. Miidiyaa kana immoo subscribe gochuun viidiyoowwan barnootaa fi odeeffannoowwan barnootaa yeroo yerootti gadhiisnu hordofaa isiniin jenna. Hayyee horaa bulaa.
bara barnootaa gaarii isiniif haa ta'u.